Kiyyaa kunoo kanarra gahee jira. Isiniin jedha baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka ajaa'ibaatti ni bareeda ni mi'aaha. Isiniin jedha viidiyoo kiyya like, share, subscribe gochuun na duukaa ta'aa na wajjiniin ta'aa. Isiniin jedha hanga dhumaatti na hordofa. Namaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii chaayinaal abeeloof nagaan waaqayyoo lafa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa akkam fayyaa keessanii jirtu galata gooftaa ani nagaa kooti guyyaa har'aa waan bareedaa ta'ee isinii qabadhee ufeetiin jira innis maalii har'aa kuduraarraa suupha kuduraa yookiin immoo akka maariqiitti kuduraa irraa akkamitti akka hejjennu isinitti argisiisuuf ufeen jira wantoota nu barbaachisan immoo Asumaan kunoo ilaalaa kuni dinnichadha irraa qunciseetiin jira. Kun immoo gaaraa isa jedhanii yaanii akka buqqee fakkaata gaaraa jedhama biyya Arabaatti. Kun immoo ni beektu kuusaa kaarootiidha. Akkanumaan immoo kun immoo kuusaadha. Qola isaa ani irraan quncisee maaliif qola isaa irraa hanan quncisee yeroo suupha hojjettu murjaanii xaamni isaa yookiin dhamdhamni isaa akka loomii namatti ta'a. Kanaaf irraa quncisee haala kanaan bareechee jira. Akkasumas immoo kunoo asittis immoo filfil baareexii yaani qaaraa qorraa jechuudha. Asis immoo qullubbii diimaatu jira. As immoo kunoo timaatimiitu jira. As immoo kunoo qullubbii adiitu jira. Akkasumas kan nu barbaachisu kunoo zayitii haga nagaa jedhee qopheeffadhee jira. Kunoo as immoo qimamii hanga nagahu asis immoo kunoo baabirikaan gaarden kan jedhu qimamiin kuni jechuudha baabirikaan gaarden jedhama kun immoo irdiidha asumaan immoo ashaboodha amma gara hojii isaatti yeroo galluu akkamitti akka hojjedhu sin argisiisa kana kukkutadhiitiin walitti deebinaan na hordofaa jaallattoon kiyya yoo viidiyoon kiyya isinitti tolu immoo like share subscribe gochuun na duukaa ta'aa isiniin jedha na hordofa. Jaalatamtoota kiyyaa kunoo haala kanaanii kukkuta'ee qopheeffadheetiin jira asumaanii kunoo yeroo as deebinu kunoo bardistii qopheeffadheetiin jira amma daariktuma yeroo gara hojii isaatti gallu suuphii waan ta'eef anqulaallaa yoo waan tokko nu hin barbaachisu haala kanaan daddafnee hundumataa wal faana itti naqnaa qimamii kiyyallee akkasuma irrumatti jechuudha. Yani anqulaallaa waan tokko nu barbaachisu jechuudha. Kunoo zayitii kiyyallee asumaan daariktii alatuulaa itti naqee jechuudha. Hani kunoo kuduraa kiyyallee asumaan itti naqadha harkoo tokko waan ta'eefu itti naqeetiin walitti deebina isiniin jedha. Kinoo amma birdistii kiyyatti naqadheetiin jira asumaan bishaan ho'ifa'ee kaawwadhee naan qaba waan ta'eef bishaan ala tuule yaandaftaniituma itti naqxu waan tokko piroosesii inqulaalla'ii maaloo isin barbaachisu asumaan kunoo haala kanaan ergaa asitti naqeetii na hordofaa walumaanii maarra akka gahee amma otoo homaa tokkollee hin godhin qadaaddannaa jechuudha ammoo fi qadaaddannee kaawwannee walitti deebina. Kunoo ilaalaa kana fakkaata haala kanaan baay'ee bareedee jira. Hanga dhuma isaatti na hordofaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole viidiyoo kiyya like gochuu akka hin daganne like share subscribe godha. Amma haala kanaanii bilcheeffadhee qabbaneessa'eetiin jira. Kunoo akkasitti erga qabbanaa'eeti waan inni na barbaachisu kunoo kallaaxaadha. Kallaaxa kana ni beektu je'eetii yaada waan barbaadda waan mana keessaa qabbaneeni kallaxachuu ni dandeessu. Kunoo haala kanaanii kunoo kan as keessatti kaayetiin kallaaxee walitti deebina. Kunoo daawwadhaa haala kanaanii daakee xumureetiin jira walumaan hordofnaa na hordofaa baay'ee bareeda baay'ee. Kunoo akkasitti erga daagneetii abiddarra keenyee takka xiqqoo ishee inni hammanni jig jedhee waan qorreeruuf jechuudha ho'ifamuu qaba. Ammatti qadaadannee hanga daqiiqaa muraasaa na wajjiniin turaa isiniin jedha. Kiyyaa kunoo kanarra gahee jira isiniin jedha baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf taanaan akka ajaa'ibaatti ni bareeda ni mi'aaha isiniin jedha.
Video kiyya like, share, subscribe gochuun na duukaa ta'aa, na wajjiniin ta'aa isiniin jedha. Hanga dhumaatti na hordofa. Umni isaa kunoo kana fakkaataa isiniin jedha, baay'ee bareeda. Kunoo haala kanaan hojjetattanii fayyaa waan adda addaa fi kan akka kuduraa suuqiin hin jiru qammasiitiin nan isin argisiisaa isiniin jedha. Marra baay'ee tokko mi'aa, baay'ee tokko dhugaa waaqaa isiniin jedha. Itti fayyadamaa hanga turtii biraa walitti deebinutti nagaan turaa, lafa nagaa. Ciao.